Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo tamsaasa OMN kallattii kanaan oduuwwan amma nu dhaqqaban qabannee dhiyaanneerraa oduu kana waliinis an Dammaqaa Nagaasaati. Daawwattoota keenya gara oduu kanatti odoon seenne dura akeekkachiisa yookaan beeksisa tokko qabna. Wayita ammaa kana mootummaan Itoophiyaa loltoota agaazii alaabaa adda bilisummaa Oromoo itti kennuun godinaalee Arsii fi Shawaa Bahaa keessa deemsisaa waan jiruuf ummanni loltoota biraa se'ee akka hin simannee fi akka gara sanatti ittiin dhiyaanne dhaamsa amma nu dhaqqabeen akeekkachiifni kennameera. Wanta kana of eeggannoo akka gootan garanumaan sin beeksifna. Gara oduutti hoggaa deebinu onkololeessa 2 bara 2016 guyyaa ayyaana irreechaa gocha sanyii duguggaa mootummaan abbaa irree Itoophiyaa murna Tigraayin durfamu ummata Oromoo irratti raawwateen obsaa kan fixatan ummanni Oromoo wixataa dabrerraa kaasee warraaqsa guutummaa biyyattii keessatti bifa jedhamuu danda'amu gaggeessaa jirani. Ragaalee biyyarraa hanga ammaatti nu dhaqqabaa jiraniinis loltoota agaazii 200 ol kan ta'an wayita ajjeefaman uummatarraas namoonni gara 350 gahan akka wareegaman himamaa jira. Har'a ganama naannoo keellaa Adaamaa irratti qeerroon tarkaanfii fudhataniin loltoonni agaazii 5 wayita ajjeefaman qeerroon tokko rasaasa fixatee harka diinaa bu'uunsaa gabaafameera. Hanga danda'ametti qeerroon sochii kana keessa jiran akka of eeggannoon socho'anis qeerroon godina Baha Shawaa dhaamaniiru. Godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalaa magaalaa Adululaa fi kanneen biroo keessatti lola sanyii duguggaa loltoonni agaazii bananiin namoonni wareegaman 23 gahanii yommuu gahan loltoota 5 ajjeefamaniiru. Buufanni investimentii haadha manaa Mallas Zeenaawii Azeem Masfin buufataalee horsiisa loonii kiliinikaa fi oomisha fuduraa fi kuduraa godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalaatti argamu guutummaatti barbadeeffameera. Qabeenya loonii haadha manaa Mallas Zeenaawii Azeem Masfin to'annaa uummataa jala oolfameera. Lafti heektaara 200 ol ta'us qabeenyummaansaa uummata Oromootiif deebi'eera. Aanaan Liiban Cuqqaalaa kiiloomeetira 40 kan magaalaa Bishooftuurraa fagaattee argamtu yommuu ta'u, waajjiraalee bulchiinsaa fi buufata poolisii guutummaatti barbadaa'ee aanaan sun wayita ammaa guutummaatti walaba taatee jaarsoliin bulaa jirti. Nageenya isaanii egeree caalaatti itti fufiinsaan eeggachuudhaafis rasaasaan akka birmataniif jiraattonni kun cimsanii gaafataniiru. Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleettis uummanni tarkaanfii fudhateen loltoonni agaazii 6 wayita ajjeefaman uummatarraas namoonni 4 wareegamaniiru. Wayita ammaa isaanis guutummaatti naannoo isaanii to'atanii jiru. Godina Arsii Bahaa magaalaa Roobee fi naannawaa ishiittis mormii jabaa gaggeeffameen manneetiin daldalaa wayyaanotaa, manneetiin jireenyaa qondaaltota bulchiinsa OPDO fi buufanni daldala baankii Itoophiyaa akkasumas konkolaattonni hedduun guutummaatti barbadeeffamaniiru. Hanga ammaatti uummatarraa namoonni 4 wayita wareegaman 30 kan ta'an immoo madaa'uun isaanii gabaafameera. Magaalaa Habbeettis waajjira poolisii irraa qawween kilaashkooppii 39 wayita harka uummataa seenu baankiin mootummichaas to'annaa uummataa jala ooleera. Godina Arsii Bahaa aanaa Roobee Diida'aa magaalaa Addeellee keessattis mormii cimaatu gaggeeffamaa jira. Mormii gaggeeffamaa jiru kanaan uummatarraa namoonni 4 rasaasaan dhahamaniiru. Waajjiroonni mootummaa Maayibaasiin buufata konkolaataa mana Sheek Hasan Ibroo itti gaafatamaa damee nageenyaa aanichaa guutummaatti barbadeeffamaniiru. Achuma godina Arsii Bahaa aanaa Balee Gasgaar keessattis mormiin kun cimee itti fufee jira. Godina Shawaa Kibba Lixaa Sooddoo Daacceettii fi Gibsoottis mormii jabaa gaggeeffameen waajjiraaleen caasaalee sirnichaa irratti tarkaanfii fudhatameera. Mormii kana keessattis namoonni 14 wareegamaniiru.
Godina Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Assaabii magaalaa Waanjoottis loltoota agaazii konkolaataa afuriin itti bobbaafaman jiraattonni gootummaadhaan dura dhaabbachuun ofirraa deebisaniiru. Mormii kana keessattis namoonni lama wareegamaniiru. Isaanis obbo Nigaatuu Immiruu fi obbo Geetaawun Taammiruu ta'uun beekameera. Loltoonni agaazii humnaa ol naannichatti bobba'an uummata saamaa akka jiranis gabaasa nu dhaqqabeerraa beekuun danda'ameera. Magaalaa Dambidolloo fi Gimbiittis suuqiiwwan martii akka cufamanitti jirani. Sochiin uummataas qeerroon akka uggurametti jiraachuunsaa gabaafameera. Godina Arsii Lixaa aanaa Dodolaa magaalaa Heereroo ganda Buraa Calleetti uummanni bakka walga'itti loltoonni agaazii battalatti irra dhaqqabuun dhukaasa har'a ganama irratti bananii wareegamaniiru. Qeerroon aanaa Dodolaa waajjira buufata agaazii keessa qubatanii jiran guutummaatti sana booda barbadeessaniiru. Hanga ammaatti miidhaa loltoota agaazii irra gahe addaan baafachuu hin dandeenye. Buufata qubannaa isaanii uummanni gadi lakkisiisuun akka achirraa ari'anis beekameera. Godina Shawaa Lixaa aanaa Walmaraa magaalaa guddootti gaggeeffamaa ooleera. Mormii aanaa Walmaraa magaalaa guddoo qarqara magaalaa Finfinneetti har'a taasifame kanaan qonnaan bultoonni naannichaa fardeeniin bahanii kan itti hirmaatan yommuu ta'u, poolisoonni Oromiyaas uummatatti makamanii dhiichisaa ooluu isaanii qeerroon gabaasaniiru. Gochaa kanatti kan dhaaran loltoonni agaazii uummatatti dhukaasuuf kan yaalan yommuu ta'u, deeggarsa Oromiyaatiin baraaramuu isaanii qeerroon naannichaa tokko kan OMN itti hime. Egaa daawwattoota keenya warraaqsi uummataa wayita ammaa babal'atee itti fufaa wayita jiru kanatti mootummaan kun toora bilbilaa fi intarneetaa waan ugguree jiruuf bakkeewwan mara qaqqabnee odeeffannoo bakkeewwan hafan isin biraan gahuu hin dandeenye. Garuu ammas yaaliin keenya kan itti fufu ta'a. Godina Elubaaboraa aanaa Aallee keessatti kan argamu qabeenyi haadha manaa Mallas Zeenaawii Azeem Masfinii fi Sheek Allaamudiin kan ta'e lafti qonnaa Gumaroo Shaayii guutummaatti barbadaa'eera. Magaalaan Gorees wayita ammaa muddama guddaa keessa seentee jirti. Godina Jimmaa aanaa Xollaay keessattis qabeenya wayyaanotaa irratti tarkaanfii qeerroon fudhatameera. Godina Wallagga Lixaa aanaa Beeggiittis loltoota agaazii irratti tarkaanfii fudhatameen hedduun isaanii ajjeefamuun gabaafameera. Achuma godina Wallagga Lixaa Innaangoottis loltoonni agaazii lama wayita ajjeefaman uummatarraas namoonni 4 wareegamaniiru. Loltoonni agaazii duula sakattaa naannoo Aqaaqiitti bobba'uun uummata nagaa gooluuf yaalii taasisaa jiran tarkaanfii uummataatiin harkatti fashalaa'eera. Godina Arsii Lixaa aanaa Shaashamannee fi godina Baalee aanaa Madda Walaabuuttis mormiin kun itti fufee ooleera. Aanaa Shaashamanneetti qawween 70 harka uummataa seeneera. Waajjiraaleen tikaa sirnichaas guutummaatti barbadeeffameera. Har'a guyyaa nyaata lagachuun mormii kan eegalan barattoonni yuunivarsiitii Haarommayaa wayita ammaa kana mormii jabaa gaggeessaa jiran. Mooraa yuunivarsiitichaa keessa naanna'uun mormii jabaa fi dhaadannoolee dhageessisaa kan jiran ta'uunsaas qeerroon amma dhaamsanuu erganiin beeksisaniiru. Itti bahiinsa mormii kanaa oduu keenya gara boodaa keessatti qabannee kan dhiyaannu ta'a. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo oduun Oromiyaa hanga ammaatti nu qaqqaban kan hanga ammaa turanii ammas duukaa buunee oduuwwan biroo dabalatee gara boodaatti deebinee kan simbiraan geenyu ta'a. Egaa hanga sanattuu turtii dansaa kan siniin jennu ogeessa kaameeraa fi teknikaa Farhaan Abdusalaamii fi anis Dammaqaa Nagaasaati. Turtii dansaa. Mormii jabaa gaggeeffameen waajjiraaleen caasaalee sirnichaa irratti tarkaanfii fudhatameera. Mormii kana keessattis namoonni 14 wareegamaniiru.
Godina Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Assaabii magaalaa Waanjoottis loltoota agaazii konkolaataa afuriin itti bobbaafaman jiraattonni gootummaadhaan dura dhaabbachuun ofirraa deebisaniiru. Mormii kana keessattis namoonni lama wareegamaniiru. Isaanis obbo Nigaatuu Immiruu fi obbo Geetaawun Taammiruu ta'uun beekameera. Loltoonni agaazii humnaa ol naannichatti bobba'an uummata saamaa akka jiranis gabaasa nu dhaqqabeerraa beekuun danda'ameera. Magaalaa Dambidolloo fi Gimbiittis suuqiiwwan martii akka cufamanitti jirani. Sochiin uummataas qeerroon akka uggurametti jiraachuunsaa gabaafameera. Godina Arsii Lixaa aanaa Dodolaa magaalaa Heereroo ganda Buraa Calleetti uummanni bakka walga'itti loltoonni agaazii battalatti irra dhaqqabuun dhukaasa har'a ganama irratti bananii wareegamaniiru. Qeerroon aanaa Dodolaa waajjira buufata agaazii keessa qubatanii jiran guutummaatti sana booda barbadeessaniiru. Hanga ammaatti miidhaa loltoota agaazii irra gahe addaan baafachuu hin dandeenye. Buufata qubannaa isaanii uummanni gadi lakkisiisuun akka achirraa ari'anis beekameera. Godina Shawaa Lixaa aanaa Walmaraa magaalaa guddootti gaggeeffamaa ooleera. Mormii aanaa akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo tamsaasa OMN kallattii kanaan oduuwwan amma nu dhaqqaban qabannee dhiyaanneerraa oduu kana waliinis an Dammaqaa Nagaasaati. Daawwattoota keenya gara oduu kanatti odoon seenne dura akeekkachiisa yookaan beeksisa tokko qabna. Wayita ammaa kana mootummaan Itoophiyaa loltoota agaazii alaabaa adda bilisummaa Oromoo itti kennuun godinaalee Arsii fi Shawaa Bahaa keessa deemsisaa waan jiruuf uummanni loltoota biraa se'ee akka hin simannee fi akka gara sanatti ittiin dhiyaanne dhaamsa amma nu dhaqqabeen akeekkachiifni kennameera. Wanta kana of eeggannoo akka gootan garanumaan sin beeksifna. Gara oduutti hoggaa deebinu onkololeessa 2 bara 2016 guyyaa ayyaana irreechaa gocha sanyii duguggaa mootummaan abbaa irree Itoophiyaa murna Tigraayin durfamu ummata Oromoo irratti raawwateen obsaa kan fixatan ummanni Oromoo wixataa dabrerraa kaasee warraaqsa guutummaa biyyattii keessatti bifa jedhamuu danda'amu gaggeessaa jirani. Ragaalee biyyarraa hanga ammaatti nu dhaqqabaa jiraniinis loltoota agaazii 200 ol kan ta'an wayita ajjeefaman uummatarraas namoonni gara 350 gahan akka wareegaman himamaa jira. Har'a ganama naannoo keellaa Adaamaa irratti qeerroon tarkaanfii fudhataniin loltoonni agaazii 5 wayita ajjeefaman qeerroon tokko rasaasa fixatee harka diinaa bu'uunsaa gabaafameera. Hanga danda'ametti qeerroon sochii kana keessa jiran akka of eeggannoon socho'anis qeerroon godina Baha Shawaa dhaamaniiru. Godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalaa magaalaa Adululaa fi kanneen biroo keessatti lola sanyii duguggaa loltoonni agaazii bananiin namoonni wareegaman 23 gahanii yommuu gahan loltoota 5 ajjeefamaniiru. Buufanni investimentii haadha manaa Mallas Zeenaawii Azeeb Masfin buufataalee horsiisa loonii, kiliinikaa fi oomisha fuduraa fi kuduraa godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalaatti argamu guutummaatti barbadeeffameera. Qabeenya loonii haadha manaa Mallas Zeenaawii Azeeb Masfin to'annaa uummataa jala oolfameera. Lafti heektaara 200 ol ta'us qabeenyummaansaa uummata Oromootiif deebi'eera. Aanaan Liiban Cuqqaalaa kiiloomeetira 40 kan magaalaa Bishooftuurraa fagaattee argamtu yommuu ta'u, waajjiraalee bulchiinsaa fi buufata poolisii guutummaatti barbadaa'ee aanaan sun wayita ammaa guutummaatti walaba taatee jaarsoliin bulaa jirti. Nageenya isaanii egeree caalaatti itti fufiinsaan eeggachuudhaafis rasaasaan akka birmataniif jiraattonni kun cimsanii gaafataniiru.
Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleettis uummanni tarkaanfii fudhateen loltoonni agaazijaa wayita ajjeefaman uummatarraas namoonni 4 wareegamaniiru. Wayita ammaa isaanis guutummaatti naannoo isaanii to'atanii jiru. Godina Arsii Bahaa magaalaa Roobee fi naannawaa ishiittis mormii jabaa gaggeeffameen manneetiin daldalaa wayyaanotaa, manneetiin jireenyaa qondaaltota bulchiinsa OPDO fi buufanni daldala baankii Itoophiyaa akkasumas konkolaattonni hedduun guutummaatti barbadeeffamaniiru. Hanga ammaatti uummatarraa namoonni 4 wayita wareegaman 30 kan ta'an immoo madaa'uun isaanii gabaafameera. Magaalaa Habbeettis waajjira poolisii irraa qawween kilaashkooppii 39 wayita harka uummataa seenu baankiin mootummichaas to'annaa uummataa jala ooleera. Godina Arsii Bahaa aanaa Roobee Diida'aa magaalaa Addeellee keessattis mormii cimaatu gaggeeffamaa jira. Mormii gaggeeffamaa jiru kanaan uummatarraa namoonni 4 rasaasaan dhahamaniiru. Waajjiroonni mootummaa maayibaasiin buufata konkolaataa mana Sheek Hasan Ibroo itti gaafatamaa damee nageenyaa aanichaa guutummaatti barbadeeffamaniiru. Achuma godina Arsii Bahaa aanaa Balee Gasgaar keessattis mormiin kun cimee itti fufee jira. Godina Shawaa Kibba Lixaa Sooddoo Daacceettii fi Gibsoottis walmaraa magaalaa Guddoo qarqara magaalaa Finfinneetti har'a taasifame kanaan qonnaan bultoonni naannichaa fardeeniin bahanii kan itti hirmaatan yommuu ta'u, poolisoonni Oromiyaas uummatatti makamanii dhiichisaa ooluu isaanii qeerroon gabaasaniiru. Gochaa kanatti kan dhaaran loltoonni agaazii uummatatti dhukaasuuf kan yaalan yommuu ta'u, deeggarsa Oromiyaatiin baraaramuu isaanii qeerroon naannichaa tokko kan OMN itti hime. Egaa daawwattoota keenya warraaqsi uummataa wayita ammaa babal'atee itti fufaa wayita jiru kanatti mootummaan kun toora bilbilaa fi intarneetaa waan ugguree jiruuf bakkeewwan mara qaqqabnee odeeffannoo bakkeewwan hafan isin biraan gahuu hin dandeenye. Garuu ammas yaaliin keenya kan itti fufu ta'a. Godina Elubbaaboraa aanaa Aallee keessatti kan argamu qabeenyi haadha manaa Mallas Zeenaawii Azeem Masfinii fi Sheek Allaamudiin kan ta'e lafti qonnaa Guumaroo Shaayii guutummaatti barbadaa'eera. Magaalaan Gorees wayita ammaa muddama guddaa keessa seentee jirti. Godina Jimmaa aanaa Xollaay keessattis qabeenya wayyaanotaa irratti tarkaanfii qeerroon fudhatameera. Godina Wallagga Lixaa aanaa Beeggiittis loltoota agaazii irratti tarkaanfii fudhatameen hedduun isaanii ajjeefamuun gabaafameera. Achuma godina Wallagga Lixaa Innaangoottis loltoonni agaazii 2 wayita ajjeefaman uummatarraas namoonni 4 wareegamaniiru. Loltoonni agaazii duula sakattaa naannoo